odeeffannoowwan ispoortii biyya keessa jiran dursuudhaan eegala. Torbee arfaffaan Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kaleessa xaafoon mo'atameetiin jira. Bunni Itoophiyaa injifannoo isaa lammaffaa liigichaan galmeesse. Torbee arfaffaa liigichaatiin kaleessa taphoota lama kan taphatamanii qabxii taphoota kaleessa galmaa'aniitiin Itiyoo Elektiriik goolii 3-0dhaan laga xaafoo laga daadhii bunni Itoophiyaa immoo goolii 1-0dhaan buna Sidaamaa mo'ataniitiin jiru. Elektiriik goolii 3-0dhaan xaafoo yoo mo'atu tapha kaleessaatiin Heenok Ayyala akkasuma Abinnat Damissee fi Minaal Tashoomaa goolii galchanii taphicharraa qabxii 3 jalqaba bara dorgommichaan kan isaan milkeeffatan warri Elektiriik kifilee booltanaatiin kan leenji'u gareen kun inumaayyuu ta'u boqonnaa duraatiin gooliiwwan 3 kunniin iyyuu kan garan Itiyoo Elektiriik irratti laga xaafoo laga daadhii irratti dhiifama tariitii tapha boqonnaa deebitiin osoo goolii kan galchan ta'e carraa ittiin qixa bahanii bahuu ni qabu ture laga xaafoo laga daadhiin yaa ta'uti garuu boqonnaan durallee boodallee laafaniiti kan isaan mul'ataatiin turanii Itiyoo Elektiriik boqonnaadhaan dura rukuttaa peenaalitii carraa argatan Heenok Ayyala osoo ittiin fayyadamin hafeetiin jira. Laga xaafoo laga daadhiin bara dorgommicha hawaasaa goolii 2-1 mo'atee eegaluun isaa ni yaadatama. Torbee lammaffaa liigichaatiin Direedaa wajjin goolii tokkodhaan kan inni xumure. Torbee sadaffaadhaan Itiyoo Mediliin goolii 4-1 mo'amuun isaa kan yaadatamudha. Kaleessallee liigichaan si'a lammaffaadhaaf Itiyoo Elektiriikiin goolii 3-0dhaan mo'amaniitiin jiru. Laga xaafoo laga daadhiin torbee shanaffaa liigichaan ammoo Bahar Daar wajjin kan isaan morkatanii ammattiin qabxii 4 walitti qabataniitiin jiru. Liigicharraa tapha tokko injifatanii fi tokkoon qixa ba'anirraa taphoota lamaan darban garuu walitti aansanii mo'amaniitiin jiru. Elektiriikiif injifannoon kaleessaa bara dorgommichaatiin kan jalqabaa ta'uudhaan kan galmaa'ee fi torbee jalqabaa liigichaatiin Bahar Daariin goolii 2-1 mo'atamuudhaan bara dorgomichaa jalqabuun isaanii yaadatama. Itiyoo Elektirikii torbee lammaffaadhaan Qiddus Giyoorgisiin goolii 1-0dhaan kan isaan mo'amanii torbee sadaffaadhaan ammoo Walaayittaa Diichaa wajjin goolii 1 qixa xumuruun isaanii ni yaadatama. Kaleessa injifannoon xaafoo irratti warri Elektiriik galmeessan barichaan qabxii isaanii jalqabaa 3 kan itti milkeeffatanidha. Hanga ammaatti garuu qabxii 4 walitti qabataniitiin jiru. Torbee shanaffaa liigichaatiin kilaba naannoo Oromiyaa biroo Adaamaa wajjin kan isaan morkatanii. Tapha biroo kaleessaatiin bunni Itoophiyaa goolii 1-0dhaan buna Sidaamaa mo'ateetiin jira. Daqiiqaa 20ffaarratti goolii Masfin Taffasaa galcheen warri bunna Itoophiyaa tapha kaleessaa kana goolii 1-0dhaan kan isaan mo'atanii. Bunni Itoophiyaa tapha torbee darbeetiin illee tapha torbee sadaffaa liigichaatiin walqixxee mo'atuun isaanii ni yaadatama. Injifannoo lammaffaa walitti aansanii galmeessuu isaaniiti. Bunni Sidaamaa bara dorgommii darbe liigichaan morkata jabaa ta'uun isaanii yaadatama. Bara dorgommii kanaa garuu tapha tokko iyyuu injifachuun itti ulfaateetiin jira. Taphoota 4 liigichaan taphateen tokkoon qixa ba'ee taphoota 3 kan inni mo'amee qabxii tokkoof kan inni wal qabateetiin jiru liigichaanii sadarkaa xumura liigichaatirraa kan inni taa'ee bunni Sidaamaa torbee shanaffaa liigichaatiin bunni Itoophiyaa Arbaa Minch bunni Sidaamaa ammoo walqixxee wajjin kan morkatanii. Sagantaan taphoota torbee arfaffaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kunneen har'a kan isaanii xumuramanii taphoota lama kan taphataman liigichaan har'a sa'a 7 eegaluudhaan Faasil Raayyaa wajjin sa'a 10tti ammoo Walaayittaa Diichaa Itiyoo Medin wajjin kan morkatanidha kan ta'u. Taphoonni marsaa jalqabaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kunneen istaadiyoomii Bahar Daaritti kan isaan taphatamaatiin jiranii torbee shanaffaa qofa amma Bahar Daaritti kan taphatamu. Sanaan booda taphoonni marsaa lammaffaa liigichaa torbee jaffaa liigichaatirraa eegalan ammoo gara Direedawaa imaluudhaan kan taphatamanii hanga ammaatitti Qiddus Giyoorgis taphoota liigichaa 4 taphate arfanuu injifachuudhaan liigicha dursuurratti kan argamu. Odeeffannoon maddeen Awurooppaarraa qabadheettan darba kallattumaanii Arsenaal liigii kilaboota Awurooppaatiin marsaa mo'atanii darbuu dorgommichaatiif ga'uu isaa mirkaneeffateetiin jira. Tapha armaddii lammaffaa liigii kilaboota Awurooppaa kana dura turee fi kaleessatti darbeen Flaayimreetitti Arsenaal kaleessa PSV Eindhoven kilaba Neezerlaand simachuudhaan goolii 1-0dhaan kan mo'atanii daqiiqaa 70ffaarratti goolii Giraaniit Xhaakaan galcheen warri Arsenaal taphicha kan mo'atanii. Arsenaal Piriimiyer Liigii fi akkasumas liigii kilaboota Awurooppaatiin illee ga'umsa olaanaadhaan imaluu isaa itti fufeetiin jira. Piriimiyer Liigiidhaan taphoota 10 taphate 9 injifachuudhaan tokkoon qofa mo'amee qabxii 27 kan inni dursaatiin jiru. Liigii kilaboota Awurooppaatiin illee taphoota ramaddii 4 injifateetiin jira. Afran taphate hundaayyuu qabxii 12 marsaa mo'atanii darbuu ramaddii kanaatiif qaqqabuu isaa durseetiin mirkaneeffateetiin jira. Taphoota lama kana fanama taphoota liigii kilaboota taphoota ramaddii liigii kilaboota Awurooppaa kanaanii Arsenaal garuu taphoota 4 taphate arfan injifachuudhaan ramaddii kana keessa darbuu isaa kan mirkaneeffate qabxii 12 walitti qabachuudhaan Arsenaal dorgommiilee hundaan taphoota 8 walitti aansee injifannoodhaan kan isaan imalaatiin jiranii. Tapha kaleessaa kanaan taphattoonni Arsenaal yaalii taasisaati kan turan ta'u boqonnaa duraatiin yaa ta'uti garuu hanga daqiiqaa 70ffaatti goolii galchuudhaaf milkoofne. Yaaliin isaan ta'u boqonnaa duraatiin dura taasisaatiin turan Arsenaal kan kallattii eeggateen ture yaa ta'uti garuu daqiiqaa 70ffaarratti goolii Takaayiroo Toomaayisuu kubbaa Takaayiroo Toomaayisuun mijeessee kenneef Giraaniit Xhaakaan galchuudhaan taphicha Arsenaal goolii 1-0dhaan akka injifatuuf kan gargaaranii walitti aansanii taphoota 8 dorgommiilee hundaan akka injifannoodhaan imalaniif illee gargaarteetiin jirti. Gooliin tuni Arsenaal Piriimiyer Liigii Ingilaandiin dilbata dhufu gara Seent Meerii imaluudhaan Saawuzaampitan wajjin kan morkatanii injifannoo isaanii itti fufsiisuu kan jedhu deeggartoota kilabichaa biratti ni eegama.
Premier League England eda Aston Villa ni Fulham mo'amuudhaan Steven Gerrard baatii tokkoon booda hojii leenjisummaa gaggeesseetiin jira. Leicester City illee barichaan injifannoo lammaffaa galmeessanii torbee 12ffaan Premier League England kun eda taphoota lama kan inni keessummeesse. Fulham Craven Cottage Aston Villa simachuudhaan goolii 3-0 dhaan mo'atanii Leicester City King Power itti goolii 2-0 dhaan Leeds United mo'ateetiin jira. Fulham goolii 3-0 dhaan Aston Villa yoo mo'atu tapha kaleessaatiin Harrison Reed akkasuma Alexander Mitrovic rukuttaa penaltiin goolii wallamaan jalqabaa galchanii sanaan booda Troy Mings garee isaa irratti goolii galcheeni. Fulham taphicha goolii 3-0 dhaan kan mo'atanii Aston Villaan qabxii kaleessaan booda Steven Gerrard hojii leenjisummaatirraa gaggeesseetiin jira. Steven Gerrard akkuma yaadatamu bara 2021 ture iddoo Dean Smith bu'uudhaan leenjisaa Aston Villa ta'uudhaan kan qacarame. Wantoota jajjaboollee kilabicha keessatti hojjeteeti kan ture Steven Gerrard. Taphattoonni gara kilabichaatti jijjiiramaniitiin dhufanillee haaromsa kilabichaa keessatti shoora olaanaa baataniiti kan turan Steven Gerrard Aston Villa leenjisaatiin bara dorgommii kana garuu taphoota 11 Premier League England taphatanii lama qofa injifatanii sadiin qixabaanii taphoota 6 mo'amanii qabxii 9 sadarkaa 17ffaa irratti kan isaanii argamanii. Kun ammoo Steven Gerrard garee Villa Park kan turre taayiseetiin jira. Hooggantoonni kilabichaa Steven Gerrard hojii isaanii irraa gaggeessaniitiin jiru. Baatii 11 Steven Gerrard Aston Villa keessa tureen taphoota 42 Aston Villa durse keessaa taphoota 13 qofa kan isaanii mo'atuu danda'anii. Tariitii Thomas Tuchel Mauricio Pochettino Sunderland gara Aston Villa imaluu akka danda'anidha gabaafamaatiin kan jiru. Eenyutu hojii leenjisummaa Aston Villaatiin itti fufa kan jiru ni eegama. Kaleessuma King Power itti Leicester Cityin barichaan injifannoo lammaffaa galmeesse. Leicester Cityin goolii 2-0 dhaan Leeds United kaleessa yoo mo'atu Robin Koch garee isaa irratti goolii galcheeni warra Leicester Cityin taphicha dursuu kan eegalanii. Sanaan booda Ricardi gaarii kanaan dura Leeds United irratti kan qabu Ashley Barnes goolii galcheeni warra The Foxes taphicha goolii 2-0 dhaan kan mo'atanii. Brendan Rodgers dhiibbaa keessa kan turan bara dorgommii kana Leicester City leenjisaatiin yaa ta'uti garuu injifannoon kaleessa galmeessan kun xinnumallee taatu argalfiin ta'aafii kan eegamaafiitiin jiru. Inumaayyuu Steven Gerrard durallee leensaa gaggeeffamuu danda'anidha akka gabaafamaatiin kan ture Brendan Rodgers injifannoon isaan galmeessaa garuu kaleessa akkuma turan taayiseetiin jira. Qabxiin kana booda galmeessan ammoo Leicester Cityin Brendan Rodgers wajjin itti fufuu dhabuunsaa kan beekamudha kan ta'u. Liigichaan taphoota 7 injifannoo maleedha kan isaanii malaatiin turan. Taphoota jalqabaa 7 taphatanii qabxii tokko qofa kan isaanii gonfatanii. Taphoota arfanii darbaniin garuu taphoota 2 injifachuudhaan tokkoon mo'amanii tapha tokkoon qixabaaniitiin jiru. Qabxii 7 taphoota liigicha arfan darbanirraa argatanii taphoota jalqabaa turaniin garuu taphoota 7 irraa qabxii tokko qofa kan isaan argatanii. Dhiyeenya kana Leicester Cityin miira gaarii yookaan immoo ga'umsa irraa barbaadamutti deebi'uudhaaf tattaafachaa jiraachuu isaati kan agarsiisu. Hanga ammaatti garuu liigichaan qabxii 8 walitti qabateetiin jira. Leicester Cityin Premier League England torbee 13ffaadhaan dilbata dhufu Wolves wajjin direedhaan kan isaanii morkatanii injifannoo isaanii kaleessa galmeessan kana itti fufsiisuu danda'u kan jedhu kan eegamudha. Mee jidduudhaan qophii qindeeffanne qabna. Taphattoota kubbaa miilaatiin ala hojiiwwan tura ooltummaa irratti qooda fudhatan waa'illee kubbaa Alamaayyoo akka taanutti qindeesseetiin jira. Socrates was much more than a footballer. He once said, I smoke, I drink, and I think. Seenaa kubbaa miilaa kootiin gammachuu fi milkaa'ina gonfadheeraa dirree siyaasaan gidiraa fi sirna cunqursaa ture balaaleffachuun uummata biyyattiif sagalee ta'uun kana milkaa'etu caala jedha namni kun. Inni lammii Biraaziil ta'us lubbuunsaa qabsaa gameessaa falma mirga namoomaa fi dursaa finciltoota lammii Arjentiinaa kan ta'e Ernesto Che Guevara mararfata. Inni kubbaa miilaatiin ga'umsa sarara gidduuratti qabuun teeknishaanaa ogeessa kubbaa miilaati jedhamus qalbiinsaa fincila diddaa sirna gabroonfataa Kuubaa kan dursanii fi boodarrattis pirezidaantii Kuubaa kan ta'an Fidel Castro jaallata. Ingilaandi ammoo ogummaa muuziqaan kan beekamu ijoolleen fakkeenya godhata. Namoonni kunneen sadan anaaf fakkeenya kooti hojii isaanii ilaalaan guddadhe jedhee himataa ture. Maqaan isaa guutuun Socrates Brazilio di Oliveira gabaabumatti ammoo Socrates jedhamee waamama. Taphataa tibbana maqaa isaatiin badhaasa Ballon d'Or Socrates Award Sadio Mane badhaafamee moggaafamee seenaa isaa isin biraan geenya. Brazil was now under military dictatorship, censorship. Socrates waancaa addunyaan biyya isaa Brazil bakka bu'uun hirmaateera. Dursaa taphattootaa ta'uunis nama tajaajiledha. Waliigalaan shaampiyoonii addunyaa yeroo 5 Braziliif taphoota 60 goolii 22 galcheera. Bara 1973 eegalee haga 2004tti kilaboota Brazil Botafogo, Corinthians fi Santos, Itilii keessatti ammoo Fiorentina, Ingilaandi ammoo Garfoz ta'uuniif taphateera. Kilaboota kanneeniif sarara gidduurraa ka'uun taphoota
500 fi 13 goolii 230 lakkoofsiseera. Duras dandeettii kubbaa miilaa isaaniitiin kan jajaman taphattoonni Biraazil ogeessa sarara gidduu Sookraatas gara dirree seenaan ga'umsa isaatiin deeggartoonni kilaba faallaa isaanii bashannanu. Deeggartoonni kubbaan daqiiqaa 90 Lukasaa jala osoo turtii hawwu jedhamee himamaa fi inni qaban qal'aa fi dheeraa ta'us kubbaan bashannanee jaallattoota kubbaa miilaa bohaarsa. Sookraatas kubbaa miilaan maqaa guddaa horate cinaatti siyaasa irratti hirmaachuun mootummaa abbaa irree yeroo sanaa uummata Biraazil darraa ture mormuun hojii boonsaa hojjetenis leellifama. Bara 1960 keessa Biraazil keessatti nagaan bahanii galuun gaafii mirgaa gaafachuu fi sirna bulchiinsa yeroos ture qeequun tasumaa hin danda'amu. Namni mootummaa juuntaa Biraazil kana morme ammoo battalumatti gaashiriitti darbatama. Darbees afaan qawweetiin itti haasa'ame addunyaa kanarraa bara baraaf dhabamsiifama. Osoo hin yaadiin kubbaa miilaa taphachuu akka eegale kan dubbatu Sookraatas sirna fokkisiisaa kana ilaalaa guddate. Bara 1964 fonqolcha mootummaa Biraazil keessa tureen yeroos umuriin koo 10 nan yaadadha mana kitaabaa abbaa koo humnoonni waraanaa mootummaa ibidda itti qabsiisanii guyyuma sanaa eegalee siyaasa keessatti hirmaachuun sirna dimokiraasii babal'isuun abjuu koo ture jedha Sookraatas. Bara 1980 keessa immoo yeroo Korontiyaasiif taphachaa turetti bal'inaan siyaasa keessatti qooda fudhachuun deeggartoonni fi taphattoonni kilaboota garaagaraa sirna bulchiinsa yeroos ture mormuun jijjiiramni akka dhufuuf mootummaa irratti dhiibbaa geessisaa ture. Inumaayyuu sirni bulchiinsa dimokiraasii kilabicha irra akka eegalu dhiibbaa uumeen deeggartoonni Korontiyaas dimokiraasii Korontiyaas jechuun barreeffamoota gurguddoo fi faaruudhaan istaadeemii keessatti dhageessisuun mootummaan yeroo sana akkuma kilabichaa dimokiraatawaa akka ta'uu Sookraatas fakkeenya godhachaa turan. Sababa kanaanis shaakala gahaa osoo hin hojjetiin kubbaa miilaa taphachaa akka turre galmee seenaa Sookraatas ni dhugoma. Waancaa addunyaa bara 1986 haleellaa xiyyaaraa Ameerikaa Liibiyaa irratti raawwattee balaaleffachuunis ni yaadatama. Sookraatas taphataa akkasiiti. Sookraatas fakkeenyummaan isaa kubbaa miilaa fi siyaasaan qofa miti barumsaan illee qaxalee ture. Ittiin hojjechuu baatus yuunivarsiitii Dubliin irraa barnoota saayinsii fayyaa meedisiiniin kan eebbifame Sookraatas dooktaradha. Bara 2011 lubbuun isaa darbuus Biraazil keessatti jijjiirama amma dhufeef nama gahee olaanaa baateedha. Lubbuun isaallee haalli ittiin dabartee taateedhuma hirmaannaa siyaasaa wal qabateeti jedhamuun ni dubbatama. Lammiileen Biraazil kubbaa miilaan akkuma Peelee mararfatan Sookraatasiifis bakka guddaa qabu. Inni lubbuun jiraachuu baatus hojii isaatiin bara baraan Biraazil keessatti nama yaadatamudha. Sookraatas dhugaatii baay'isuu fi tamboo aarsuun beekamus gochi koo kun akkan gaarii hin yaadne na dhorkee hin beeku jedha. He once said, I smoke, I drink, and I think. Sokrates Pokaal. Barruun Firaansi Futbool Sookraatas hojii boonsaa dirreen ala hojjeteef maqaa isaatiin badhaasa Sookraatas. Sookraatas awwaarda yeroo jalqabaatiif qopheessuun taphattoota hojii namoomaa hojjetaniif badhaasuu eegaleera. Badhaasa jalqabaa kana daayimandiin Afrikaa fi Seenegaal Saadiyoo Maaneetu injifate. Maaneen akka taphattoota biroo konkolaataa ammayyaawaa mana jireenyaa qananii fi xiyyaara mataasaa bashannanaaf biyyaa biyya ittiin imalu bitachuun isaaf salphaa ta'us inni garuu kabaja koorraa rakkina lammii kootu caala jechuun ummata biyya isaa gargaaraa ture ammas ittuma fufeera. Sadio Mane is the pride of Bombali. He's completely transformed Bombali School. He's erected a much-needed new hospital. Badhaasa Baalaandoor bara 2022 Karim Benzemaatti aanuun sadarkaa lammaffaan kan xumure Sadio Maaneen mindaa olaanaa kubbaa miilaan argachaa ture irraa qooduun bakka dhaloota isaa magaalaa Baambaalitti mana barumsaa fi hospitaala ijaarsisuun manni magaalichaa kaffaltii malee bilisaan irraa fayyadamaa jiru. Ijaarsisuu qofa osoo hin taane barsiisotaa fi ogeeyyii fayyaatiif ammoo mindaa kaffalaa fi kan jiru Sadio Maaneedha. Amantaa isaatiin cimaa kan ta'e Sadio Maaneen magaaluma Baambaalii keessa masjiida raabsa boba'aa fi tajaajila intarneetii ammayyaawaa 4G ummanni akka itti fayyadaman taasiseera. Seenegaal seenaa ishee keessatti bara 2021 waancaa Afrikaa shaampiyoonii akka taatuuf gahee olaanaa kan baate Maaneen hojii gaarii dirreen ala hojjechaa jiruuf uummata biyyattii bira darbuun akka idil addunyaatti nama jaalala uummataa horatedha. Lammiileen Seenegaal taphataan akka lubbuu isaaniitti mararfatan kun osoo kubbaa miilaan sadarkaa kanarra hin gahin dura uummanni magaalaa Baambaalii barumsa barachuuf hin carroofne ture. Dabalataan magaalittii keessa hospitaalli waan hin jirree fi namoonni sababa dhukkubaan lubbuun isaanii darbaa ture hedduudha. Kana hunda ilaalaa kan guddate Sadio Maaneen rakkinootaaf harka osoo hin laatiin bu'aa bahii hedduu bira taruun jireenya isaa fi maatii isaa guutumatti jijjiireera. Kana malees dargaggoota kanaan dura akka isaa carraa barnootaa hin argannee fi namoota bakka itti yaalaman dhabuun rakkachaa turaniif qaqqabeera. Asitti argamu kootti hedduu gammadeera. Garuummoo hojii hojjedheef dubbachuu hin barbaadu. Ammas tanan waantan danda'uun uummata biyya koo nan gargaara. Sababni immoo jireenya gaarii akka jiraatan
keessan waanan barbaaduuf jedhee yeroo hunda fuula isaarraa gammachuun kan hin dhabamne Sadio Maaneen hojii namoomaan yeroo badhaasa Soqraatas fudhatu qopheessee kan isinii walitti deebineetiin jira kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan muraasa harka koo jiran itti fufaa Cristiano Ronaldo fi Manchester United tapha Tottenham Hotspur irratti mufii keessa galan ammallee murtoo garaagaraatiin itti fufaniitiin jiru mufiin isaanii kuni kibxata darbe Manchester United goolii 2-0 Tottenham Hotspur yoo mo'atu Cristiano Ronaldoon teessoo jirarra kan inni ture Teenaag daqiiqaa xumuraarra ture siyaara saban jijjiisanii gara dirree seensuudhaaf kan isaan yaalanii ta'us garuu Cristiano Ronaldoon taphicha osoo hin xumuramin so Frimbiin taphicha hin afuufamin dirree galakkisee gara kutaa hidhannootti bahe Cristiano Ronaldo ni kaleessa immoo Manchester United tapha dilbata dhufu sanbata dhufu Manchester United Chelsea wajjin taphatuun ala ta'uusaa beekseeti kan inni ture miseensota taphattoota Manchester United Chelsea wajjin falmataniitiin ala ta'uusaa beekseetiin jira Manchester United Cristiano Ronaldo ammoo ejjannoo Manchester United kanaan booda Twitter isaati irratti imalaa fi fakkeenyummaa waggoota 20 darbe dabarse katabeetiin jira taphatichi kun Manchester United United dhaabbatuu qabna jechuudhaan yaada isaa barreesseetiin jira yeroo dhiyoottis waliin taana jechuudhaan kan barreesse Cristiano Ronaldo ni murtoon yeroos murteesse garuu miira keessa galuudhaan illee ta'uusaa barreesseetiin jira Ronaldoon Twitter isaati irratti torbee kurnaffaa La Liga Spainin eda Camp Noutti Barcelonaan goolii 3-0dhaan Villarreal mo'ateetiin jira taphichaan Robert Lewandowskiin gooliiwwan lama akkasuma Ansu Faatiin goolii tokko galcheetiin jira Barcelonaan Champions League'dhaan Inter Milan wajjin goolii 3 qixa xumuruun ni yaadatama La Ligaadhaan immoo darbii El Clasicotiin Real Madridin goolii 3-1 kan isaa mo'amanii taphoota kanneen hin booda kaleessa injifannoo isaanii jalqabaa galmeessanii warri Kaataalaanii Robert Lewandowskiin La Ligaadhaan gooliiwwan 11 galcheetiin jira bara dorgommii kana seenaa kubbaa miilaa isaatiin ammoo goolii 600 fi 601ffaadha kan inni galche kaleessa Robert Lewandowskiin Bayern Munichiif taphoota 375 gooliiwwan 344 galchee Borussia Dortmund taphoota 186 gooliiwwan 103 sanaan dura kilaba isaa ijoollummaadhaaf taphoota 41 kan inni taphatee gooliiwwan 41 galcheetiin jira garee biyyaalessaa Poolaandiif ammoo taphoota 134 gooliiwwan 706 kan inni goolii 76 kan inni galchee walumaa galaan ammoo gooliiwwan 601 galcheetiin jira Robert Lewandowskiin seenaa wal fakkaataa kana kan katabuu danda'an waggoota darban keessa taphattoota kanneen akka Cristiano Ronaldooti Robert Lewandowskiin garuu maashina goolii ta'uusaa kan itti mirkaneesse